jechaadha umrii kudha sagalii umrii kudha sagal hojjetaa jiranii akka dhaabatu. Ashama harka fuuree kabajamtoota hordoftoota keenya hundi keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jenna jechaadha. Har'a kan dhufneef pranki godhuufi eenyu nurra hojjechuuf deemna pranki kana? Caaltuu irratti hojjenna. Ajaa'iba jechaadha. Caaltuun fi hajjiin dheengadda jechaadha. Waan ajaa'ibaa waan narratti hojjetaniif jechaadha. Guyyaa har'aa caaltuu irratti pranki ajaa'ibaa kana hojjechuudhaaf dhufnee jirra. Akkuma argitan manni kun mana bareedinaati. Waan xiqqoo afuufee waan afuufamtu san waliin binna jechaadha. Caaltuun akka pranki ana gootu ishiin wanno jetti ana immoo ishiin pranki godha jechaadha. Nu garuu caaltuu pranki godhuuf deema. Ani kun ishii himee isheen beekte jechaadha. Caaltuudhaan ammoo ishee tana pranki akka godhuuf deemnu ishee pranki godhuuf akka deemnu caaltuutti dura himee jira. Isin akka waan pranki kana inumaa waan takkan beenne nagaa mana keenya dhuftee itti bilbilee akka waan waamu godhe jechaadha. Caaltuu irratti galabbanne jechaadha. Garagalchine. Pranki sanatti hojjenna jechaadha. Isin ammoo akka yaada isiititti pranki sirra hojjechuun mirkanaadha. Kan pranki ta'u caaltuun akka yaada isiititti anaan waliin ishee pranki godhuuf deemte jechaadha. Akkas osoo hin ta'in jechaadha dubbiin anumatu ishee tanaan waliin pranki caaltuu irratti hojjechuudhaaf deemne jechaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya baga nagaan jiraattan isiniin jedha. Mata nagaa gaafa jiraattu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu dhaggeeffattoota hordoftoota keenya. Guyyaa har'aa wanni qopheessinee jiru jechaadha. Gara kaameraa akkanas caaltu. Guyyaa har'aa kana jechaadha wanni qopheessinee jirru maal inni caaltu? Prankidha. Eenyu irra hojjechuuf? Mucatti irraatti keenya irratti korratti hojjechuudha. Caaltuun akka durii sanii miti saalfataan jirtu pranki guutuu irraa dalagaa nama irratti akka Ajaayibaa kana dalagaa jirti jechaadha. Isin waliin qophii kana qopheessinee jechaadha. Akkuma argitan waan adda addaa kun asitti qopheessinee jira. Nama kan fakkaate kanallee beekaati. Wanni sagalee ol qabanneef kutaa achaantu san jirti jechaadha. Mucayyoon daddaffiidhaan dhuftee osoo sagantaa baay'isnee hin xumuratin jechaadha. Kana waan ta'eef isin pranki godhuudhaaf deemna. Wanni nu godhuuf deemnu hin naare uummataa. Inni booda irra ulaalan godhu. Inni na hojjette himna yoo waan pranki akka isitti godhuuf deemu hin na hojjette himnu yoo hin hojjette ammoo akkama goonu. Kalas umarratti ilaalanii. Umarratti ilaalanii kabajamtootaaf hordoftoota keenya pranki kana jechaadha. Baay'ee jaalattee jirti jechaadha. Caaltuunis yaadaallee itti babal'iste isiidha. Pranki kana wajjin akka hordoftan gara namaa isin gaafanna. Mucayyoo waan kana quban qabdu cal jedheetumaan koottu jedhee waamee jechaadha. Hojii biraatiif yeroo isin as seenuu taatutti balbala kana keessaa cufee akka ganda'u warra caaltuu seentu mucayyoo kan taasise ana jechaadha. Mucayyoo yookaan an waan diraamaa waamee itti fakkaatteetumaan dhufteerti. Ammayyuu nagaa geessii jedhaatti jaaltu. Kana aniif caaltuun ammoo akka waan ganda biraa dhaqaarroo taanee as dhufnee haasaa jirra jechaadha. Kanaaf sagalee keenya gadi qabanna. Kana fakkaataa dhuma sagantaa haga prankiin kun itti fufee hanga dhumatutti akka nu hordoftan gara waan isin jenna dhaamsa qabaatti. Kamanumaan nu hordofaa isin jenna. Yoo kana akkamaa godhate? Share, like. Komentii jalatti illee yaada keessan kennaa jenna. Yoo viidiyoon kun isinitti tolee jiraate laayikiin nu barsiisaa jenna. Yoo viidiyoo kana daawwattan hundi seenaa. Akkasii wayyoore? Akkas wayyaa. Amma akkasii caaltu amma maaltu ta'a? Dhattee mucayyoo nuuf butee bidda. Tole? Koota seenaa. Waa bareesdee qabu. Taa'ee koota seenaa. Taa'ee.
Direti qabdanii yaa caaltu. Tamu. Yaada guyyaa dhaloota hajjii caaltuuti. Akkasii maalatti bilaalee? Maal si caaltu? Guyyaa har'aa kana jechaadha akkuma beekamu akkuma dura sitti jechaadha guyyaa dhaloota hajjiif caaltu jechaadha. Akka tasaa ta'anii ani hoo caaltu akkansi. Asuma dhaabadhu. Asuma dhaabadhu. Gaafatti dhaabadhu caaltu. Hajji akkansi dhaabadhu. Addunyaa kanarratti jechaadha yeroo tokko tokko namni illee wal fakkaata. Hajjiin beekana fakkaata. Akkasumas guyyaa har'aa kana kabajuudhaaf kan nu dandeessise jechaadha. Akka tasaa ta'anii caaltuuf hajjiin osoo walitti hin dhufin dura yeroo akka taarika akka namatti callisanii dubbatan jechaadha. Guyyaan dhaloota isaanii keessan ka waliif galee jechaadha. Jarri hundinuu jechaadha umrii 19 umrii 19 kabajataa jiran sagantaa isaan kabajatan kanarratti jechaadha. Anis sagantaa wayii qopheessee ture jira jechaadha. Akkasumas sagantaa kana gargaara caaltuudha. Caaltuu galateeffachuu barbaada yeroo takka anis kabajamtuu obboleettii teen Atsaduudhaaf jechaadha. Maaliif namni tokko yeroo tokko waan ittiin nama dinqisiifatu qaba jechaadha. Waan kanaan dinqisiifadha jedhee immoo kabaja guddaa akkasii qabu akkasii dinqisiifadhu isin abotti dubbachuu barbaadaa yeroo takka akkasumas guyyaa kan qophaa'e kennaa jechaadha. Hajjiin kennaa kanarraa fuudhee isiidhaaf akka kennu kabajaadhaan si affeera jechaadha. Hajji waan ani si kenni jedhee fuutee kennitaaf jechaadha. Baaltoodhaa kan iddoo hojiitti Amine kenna uffata halkaniitii itti xiqqaataa jechaadha. Uffata halkaniitii uffata kana leenaa kennitaaf jechaadha. Amine kenna halkan jechaadha. Kunis uffatuma halkaniif guyyaa dubartiin uffachuu dandeessu jechaadha. Kanas akka naa kennituuf kabajaan si gaafadha. Kansee jechaadha. Akkuma argitan kan maqarabaan wanni hedduun hin jira jechaadha. Kunoo akkuma argitan jechaadha maqarabaa waan adda addaatu as keessadha. Kan mallaqa wuddiidhaan bitame jechaadha. Kun hundi Atsaduudhaaf jecha qophaa'e hajjiin as naa dhuftee kan ammoo caaltuun itti naa kennitu si jedha hajjii goottas. Akkansi. Kana jechaadha caaltuu itti akkanaa kennitu jechaadha. Yeroo si gaafadha. Kayadu. Yaada ni kenita kawadu. Kawadu aja. Bantu si tole? Gaariidha. Hidiyaan gaariidha. Bareeda. Aku akan sifat akan sifat harus seperti sih. Memang tu sedang kenna kana si kennu kabaja fi jalala si kamu si kenne cara memang tu sedang. Ani tenasa punya lupa bifu galatu mama menjadi umbiku. Akka namni kennaa akkana mana kennuufi mee maaltu maal jedha?
يعني تنسوني وأنا كان دقارب بيفو باي Sagalee ها وأنا كان باي قارد أنا ما هجج بيش ساكني تنسوني يعني دقارب بيفو يعني قالتهما أنا kanamma fudhatte kun jechaadha kenna caaltuuti caaltuu waliin jechaadha itti yaadne ani caaltuun jechaadha namni tokko kennaa namaaf yoo kennu ashagamee tolee diriiree namaa kennama jechaadha malee كن يعني أشجموس باتو يعني كنا كن يعني atau mau kembali ke sini upat mah cantu punya pranki sih kau curang sih kiri cara dia baru pranki tadi yuda video kurang juga duga pranki tadi lah duga pranki tadi pranki tadi yuda cara lah pranki tadi yuda ayah ama kamera kot pranki tadi yuda Dhaggeeffattoota keenya akkuma agartan kun mucaan bara sanaa kennite jettee amma huccuu caaltuu deemsuu diddee akka deemu jirti jechuudha. Huccuu caaltuu deemsuu diddee akka deemaa jirti caaltuu akkasii kasaarte. ayah kot sih lah duga pranki cantu hey kot لا تتديما Dengku. Awak lagi ramu cak. Lagi ramu. Lah mana baik buat? Lah am nadar kita. Boleh, boleh iman tu serius. Boleh. Boleh. Kalau cuma aku tahu. Lukutar. Hah? Lukutar. Cuma dia. Wallah hai jam tu. هاي مشاهدة لا قلت قلت يلا هاي خلاص كو جاتو كو مرتين كو تسي لا أكسي براكي وان سي بيتال kabajamtoota hordoftoota keenyaa mucayyoon yeroo duraatii fi akkuma agartan yeroo duraatti mucaan piraank taatee beektu huccuu caaltuu piraank gochuudhaaf doolaba keessaa kun jiru gurri itti kennine isin piraanki dhugaa seetee huccuu shaantan murattee akkasii kuttee caaltuu akkasii kasartee jechuudha. Laa kasarte caaltuu rage ama caaltuu waa goone Maal goone? laa ama nu pira ama waa goone jecha nu piraanki deebiin an gochuu si baatoo jedhamu si waan goone goone abri Dalam irraa orang kongkau. Deemnee raafaa boleessu maallaqa meeqatti baasee huccuu jaartee akkamitti akkamitti wanni akkasii jiru boleessu nu yaas. Abadan abadan. Wallahi caaltuu dhage ummatiin tu waan illee si garan nu akkamaan viidiyoo waraabne malee piraanki humna eegaa fudhatte haa fudhatte akkamitti Isi walii gara wayii huccuu keessaatti caaltuu walii gara wanta namni. yaa caaltuu mara geessu mana warra jara isaanii isa dhaqee jecha as kennaman jecha illee qaanii kanaafuu haa fudhattu an dhugaa amma deemee jecha akkas hin fudhatu deemee waan ta'u bitaa dhageeffadhu dhugaa tanumaan waan ta'u bitaa dhageeffadhu waan ta'u bitaa fi kaan ammoo ati wanna goota kaan suuta si bitee irra kalee wal goone Yalla kana isi walii gara jechuun isi wagaa dhugaa isi walii gara malee ani wayii caaltuu wataa jiru Aji wali gala kata tu bide. haa Aji wali gala. keessa qabda
Dandai fida kami karena sebelah sih. Is langsung. Sebuah orang mungkin. Ya di sini. Kot. Video harus kau kejar mus. Nama tu tunggu ada. Karena mari fati saja. Bisa. Gomang kena ini film singa temale kena. Gomang kena si kena. Sekarang mari ama akhirnya desa pacu mari minta dah. Dendam. Pranki kami deh lucu pun itu enggak lu isi dikora. Satu ira budura. Kamu Alto aja tuh. kak itu untuk lucu pun. Lucu garasnya ada jelas kesa. Hah? Jira kami dijiro malah kami tidak nabi jadi. Isi. Garasnya itu amal lagi apa? Bagi apa mau lucu kan? Isi kaca wajah alto aja. Ayo kan nyatu lagi dah. Ya dia bisa sebatu mah. Gala tonur. Kalau jah, Kalau tu gina, cantu, mucai om prankin tane, si pranki gori. Como el tiempo que matas. Deebistee jirti jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota keenya akkasuma caaltu piraanki taatee jirta. Mucayyoon duraa beekti jechaadha. Atakka waan cadhistuuf hin lollellee hin lolti jedhee hin lollellee. Yoo deebistee mee maaltu si dhagaa? Akkana si gara kaameraa waan akkana. Sagalee ol kaasi. Mee maaltu si dhagaa? Untuk nagamni baay'ee garuu yoo deebisuu baate immoo ati mara koon qabaa fudhatte. Hirrifanne garuu Alaama rifan. ajjaa ta'u. Taa dhugaa dubbaa dhugaa. Rifadde apa kami Walla jechuun gaa maaliif kana hunda kenninee fi ani huccuu kana anaan bitee mucoota jaartii anaan bitee mire eeyo huccuu kana hunda bitee yoo isin fudhatte keessatti deemti booda isiin illee anumaan bitanaa jettaan birri beessaa godhee bitaa yaaddu xiqqoo na keessa uumamee ture kanaafuu amma yaada jalaa baanee jira deebisee jirti waan nu deebisee baay'ee gara mee pirankii kana hin ta'a jettee yaaddeerta wallahi Wallahi shakkitee hin shakkine. gadoo si baay'ee moo si hin baane kabajamtoota hordoftoota keenya akka ishee tana pirankii goonu caaltu waliin mari'adhe jira. Garuu dursee isii wajjin mari'adhe erga isii wajjin mari'adhe ka'ee booda jechaadha. Caaltu wajjin mari'adhe akka waan isin dhageenyee godhe jechaadha. Garuu isheen sun dursitee beektee jechaadha durumaa jechaadha. Kana fakkaata nu tasaa akka hiramu akka nu tole moo pirankii nu tole. Kana fakkaata gara galatuma ulfaadha kabajamaa illee baay'ee galatuma akkuma jajjabaadhu isin jenna yuutuuba isillee jajjabeessaadha maali maqaa yuutuuba keetii Oomituuf jedhama. Isii Oomituuf jedhama jechaadha. Maqaa yuutuuba isii akka nu jajjabeessitan gara isin gaafanna jechaadha. Nagaan yuutuuba.